Wayyo, yaani ti dhuma kan. Qe'ee kanatti akkumattan jiraadha akkumattan jiraadha. Isheenis na gubdi. Kunis kunoo dhufee na guba. Ani xiqqaa qe'ee kanatti jiraachuu hin dandeenye sababuma isaaniitiif ani jiraachuu hin dandeenye. Maal caccarataa safaroo galchuu sumaa jedhanii ani safarratti ta'ee jedhin kan jiru. Fooyaa waaqa. Silaati akka dhiiraatti mana ijaartee itti nan galchitu akkamitti akka hin taane reen. Akka dubartiitti ijaartee matti nan galchirree dubartii meeqatu gamoo meeqa jaala. Jechuun bichaadha jireenya waan ta'e. Foo safuu dhaboo dhiira moo dubartiitu jaalatti nama galcha moo. Lachuu jaalanii itti nama galchu. Yara nan asosiisee jiran. Abbaa manaan qabeedha. Siga waan biratti baadhee deemaa. Eeyyee. Waan amma jettee beekteettaa? Eeyyee beekeera. Kai beekaaree abbaa manaa barbaadde dhufe. Ela surree hidhataniif dhiiran ta'anii jedhama. Innaa jedhan dhageesseeti. Kai qamisii kennaa kenna. Kai mee sanaa kenni san uffadhaa isheetti fudhuuti beebeen. Amma haasawuu keessa dhiisi. Ana jibbisiiseera bakka. Deemtoo mana kiraa barbaadin. Ani niitii tana koo wajjin qe'ee kanatti jiraachuu hin dandeenye. Har'a galama maal gooti? Maaf haxxiiffattee mana koo diigdeettee kunuuna. Har'a balbala natti diiguufi. Isa qofa miti be. Ilaa mana fincaanii deemaa jennaan balbala mana fincaanii fuuldura dhaabbattee na eegdaan. Baga kaareen naa xiffattu gadi jettee na xiffattu. Yoo barbaadde mana fincaanii amma jaartiin achi jedhattutti maaltu si dhaabe? Manatti fincooftee maxxaxxabatti fincooftee fuudhee geessituus hin jedhin. Sababuma keetiin jedhame sababuma keetii baddaa gammoojjii gaara goda gubbaa bu'uun qaban jedhame. Eeyyee qabdi. Qe'ee kanatti hin jiraadhu. Amma isa dhumaadha kan nama sin. Amma kanaan booda mana sababa keetii kanaan booda mana kiraa barbaadu. Kai bakka hin deemna. Maaf hin deemara jeen barbaadu. Anatti maaltu gale? Kai wajjin deemna kai. Ani mee ani qe'ee kana keessatti ilaal gubdeeti ilaal gubdee akkanumatti na jeessime mana kana keessatti ani barbaree jedhe zayitii jedhe ati galgalas ganamas birrii mana ijaare nama dubartii barbaadete. Sanu dubartiin galchaa gibbii kanatti. Dhiira galchuu barbaadee. Dubartiin qe'ee kuseessiti shinti beeti balleessiti kushinaatti na rakkisi. Kushinaatti saamisa. Duwwaa kaamara dubartiin galchu. Kushinaatti sanu dhiiratti kireessi taga laa kanaa booda laal dhiir kanaa booda firri kee gibbii kanan seenu si gaafachuu. Si gaafachuu gibbii kana seenu sin jedhe dubartii yaamee mootti kireessi. Duwwaa kaamara dubartiin sin galtu gibbii kana wal argina. Eenyuun immoo ganamaan qe'ee nurratti diigduun jedhe. Nagaa jirtu. Nagaa galata waaqa maal barbaadde? Mana kireeffamu jira jennaaniyu. Mana kiraa barbaadde maati dallaan irratti diiguu dhuftan jedhame ganama suuta itti rukuttuudha gurri nurra jiraatiin nageenya. Maal abbaa koo kana caalanan dhunkadhaare. Amma dhiira moo dubara? Lama taanee dhufne bara. Aha jira koottaa seena jira Lama taanee dhufne. jira Tunis faana erteela. Akkam jirtu nagaadha naguma. Jira galata waaqa. Dubara qofatti kireessinaa dubara buqqee immoo tarii dhiirri yoo jiraate obboleewwan fa'ootaan irsaaf niitootaan hin kireessinu inni walii galee. Yoom akkas jennu? Afaan qabii. Baay'ee namatti tola. Oomisha dubartootaas keessatti aboo barbaadaniiti. Ishiin amma rakkattuudha hin miidhamte kanaaf jenneen akkas hin jalaan miidhamneef jecha bakka dubartoota iddoo guddaa qabna. Kanaaf obboleewwan immoo maal walii taasisu? Nuti moo? Obboleewwan. Manni isa kana baay'ee namatti tola. Manni namatti hin tolu. itti siqxanii laallachuu dandeessu. Baay'ee bakka mirxiidha bareessinee hojjennee. Nagaa seera mana kanaa. Keebichaadha manni kiyyeessin. Qilleensa kire akkasitti harka kana duna bikkite kanaan irra itti nyaata. Anuma danda'e Ammas Fitaa mee dura fitaa. amma manni kuni isin walitti qabafan. Amma seerri mana keenyaa jechuudha. Dambii ittiin bulmaata haadha manaa keenya wajjin teenyee kan baafan. Dambii ittiin bulmaataa qaba. Seerri mana keenyaa dambiin ittiin bulmaata isaa mana fincaanii guyyaatti si'a takka bichaadha. Si'a takka keessa abbaan manaa hodha qayaatti manaan naqxu jechuudha. Asoo dhaqxe ishiin hin naqxu. maalti hin goona maal? Tokko gidduu tokkotti mee nyaanna. Nama iddoo tokkotti nama fincaanii. Walii galtanii deemtu mana fincaanii. Oo ishiin naqxe ati naqxu. Waa dhaqxe ishiin hin naqxu. Innatu. Lammaffaa immoo guyyaatti bishaan leetira 10 birrii 5 kaffaltanii fudhattu. Aduu ji'a immoo qotaarii kan bishaanii walitti kaffalla. Hundumtuu gibbiin kan biraas jira kun garama sanas jiru walitti kaffalla walii galee jechuudha. Maabiraati immoo sa'aatii 2tti bantaa sa'aatii 3 falakkaatti hin cufamu. Sadaffaa sa'aatii 12 fi daqiiqaa 1 yoo ta'e gibbiin keenya hin cufamu. Dubara qofaaf bal
Ishiin amma sa'aatii 12 fi daqiiqaa 5tti Achum galta hin badu. sindaqiin. Yannoo tun harkatti duukaate baran. Afaan qabii erga siraa kireesse danninne. Sa'aatii 12 fi daqiiqaa tokkotti isinitti hin dhufu. Ani sa'aatii 12 daqiiqaa tokko duraan dhiira lamiti. Bareede. Amma natti toltan kun. Sitti tola miti. Ati ala bultaani mana laachu. Bakka hin bulta ati mana bultaa ani 12 walakkaan naa ta'e alumattan deebi'a. Ammas kan sikee qomoo Isin garaan jabaattan dubartoota. Ani kan hin jedhe ani kan isin gaafa dhimma dubartootaa keessa hojjechaa turtaniin jedheen dura. Lak maatuma keenya irraa kan naalle bakka. Baay'ee dubartiidha garaan keessa mee akkanatti raafama. Abbaa manaa yootti alaa buluu inni ishiin manaa bultuu jettuun. Dafanii yeroodhaan akka galuuf yeroon badi waan ta'eef yeroodhaan akka galuuf hundumtu. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Garuu ani kanan jedhu kana hundumaa godhe manni kiraan kaffalamaa garuu. Ay natsaa teessa. Kottu bayi sirumaati natti hin taane duruma. Kan itti kireessinu qarshii 10,000 ture amma kan ishii qarshii 5,000 irraa sinii dhiis qarshii 5,000 qofa kaffalaati seenaa. Kuma beeqa tureeyyuu. 10,000 ture amma 5,000tti sinii qannasneef. Ani kanan jedhu garuu 5,000 san qallaba sin dabalataa miti ree. Kan kee rakkoo qabu kan kee kun nyaanni ishii bira galiiti rakkoo qabu annama lamaa garuu iddoon qabu hundaan Manuma keessanitti taagaltu ishiin. deemtee fayyadamu anyaat kun beekti ishiin anyaat kanaafuu Bareede kunis. Dabitti wayi. bakka seenaa hoos ni qixee seenaa. Manni keessan 10,000 ture 5,000tti nu sissitanii sababa ishee nu sissitanii. Baay'ee namatti tole ani kan hin jedhe amma ani 12 darbinaani salan turaa miti. Ishiin immoo mana keessanii nyaattan hin nyaadhu miti. Ishiis simararte miti baay'ee. Simararte miti hin jedhame. Dubartiidha waan taateef anyaatu seentee. Ani kan hin jedhe. Natti heerumsiisinaan jechaa jirta moo na bira seelta? Naa laatitiiti. Tanji bayi. Yeroo inni beeksisa saabatu hin beektis. Jaarsi duddana dhufte anji. Jaarsi duddana dhufte. Ani kanas hin jedhu garuu guyyaa kan karaatiin baradhettee asaan turrayyuu. Ana kaa. Yeesu. Ani mee sababa nutti hin ta'inee fandhiise kan miicii hafuus hin jedhe dhaqee. Jaarsitti dhaqee nabittitti soruu. Soriis hin jedhame. Calleessi yoo barbaaddeewu. Keessa keetii. Gaduun. Hin galla kun. Gaduun. Wayi siritti maa dhaggeeffadha. Maalatti hin gamu. Amala kee sirreeffadhu sin jedha namicha. Amala bee sirreeffadhee ilaa amala koo tokkitti. Amala koo sitti moo. Amala koo. Keshi katti. Maal ijoollee ganama maal latta jechaadha. Maaloo nu jeesanii. Kai sanuu manciiftee kanuma waan gaarii hojjete. Sababa keetti kan kanuma kanatti fi. Sababa keetti. Hin bayyatu si jala kaatee jala bantee. Irra taate saanin of tuqaa. Ati deeminarraan. Ishiin baay'ee na rukute. Otu natti deebitee na rukute kan ishiin ammi. Ani kan saati miti kan shinna aarse. Maal? Ana watula ishiin ammuma kan natti deebitee wana rukute natti tolaan. Ishiin wanna tokko maal? Dhaqi kaasa dhooftu dhaqi deebii dhaqi. Itti hafe miti deemi dhaqi.